Takkaari Jalallaa Facebook irraan kan jiru seenaa dhugaa kana isiniif qoodaan jira. Kanneen kutaa tokkoffaa hin daawwatiin description fi comment jala isiniif kaa'een jira linkii isaa waan ta'eef achirraan daawwachuu dandeessu. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo akkamitti akka addunyaa Facebook dhufee addunyaa Facebook keessatti mudannoo akkamiin na mudate kan jedhu barsiisaa fi mudannoo dhugaa waan ta'eef hanga xumuraatti akka daawwattan isin affeereen jira. Anis kaalsii abbaa kiyya isa miicaa jiru dhiiseen garaarmee koo nyaata bilcheessaa jirtu deemee yeroo kana imimmaan koo qabachuu hin dandeenye. Sababni isaas faazariin deebi'anii hin eegne naaf deebise. Harmeenis ofitti na qabdee dhiisi aanuu itti siif hima yoo didemoo aniyyuu dhokseen siif bitaa dhoksitee fayyadamta naan jette. Wayyaadhaa haati bar waan hundaadhaam addunyaa kanarraa kan akka harmee kee sitti haanu hin jiru. Umurii dheeraa harmee keenyaaf haa kadhannu. Egaa maal akka jetteeni beekuu baadhus torbee tokko booda bilbilli inni fuulli isaa bal'aa sun naaf bitame. Seeraan akkan itti fayyadamu akeekkachiisa cimaa waliin naaf kenname. Anis tole jedhee fudhadhee barnoota koo itti fufe. Egaa ergan bilbila bitadhee booda osoo hin jaallatin mana addunyaa bakka tokkotti qabatee jiru sana keessa dhiibbadheen seene. Waan biraa miti karaa addunyaa Facebookiin dhufe jechuu kiyya. Ergan addunyaa Facebookii dhufe waan hedduun arge. Muraasni akkuma namatti tolan, hedduun immoo nama jibbisiisu. Gariin uffata ciranii qaama isaanii mul'isanii seera uumaa cabsanii safuu dagatanii bifa bareedaa uumaan isaaniif kenne kosmootiksiin dhoksanii bareeda rabbii isaan badhaase ofumaan ofirraa mulqanii Facebook irratti gadi lakkisu. Kunis ajaa'iba natti ta'e ture. Guyyoonni haaluma kanaan daddarbanii torbeetti jijjiiraman. Torbanoonnis walitti kurfaanii baatii ta'an baatiinis lakkaaman. Anis barnoota kutaa 10ffaa xumuree qabxii gara kutaa 11tti na ceesisu argadhee gara kutaa 11ffaatti darbe. Akkuma dura isinitti hime ani ilma baadiyyaadha. Naannoo keenya manni barnootaa yeroo sanaa hanga kutaa 10ffaa qofaatti jira ture. Kanaafuu kutaa 11ffaa barachuuf gara magaalaa deemuuf dirqame. Magaalaa ani barnoota koo hordofuuf deemes bakka dhaloota kiyyarraa kiiloomeetirii 40 fagaata. Egaa anas dabaliin geessee osoo hin jaallatin maatii koorraa fagaadhee jiraachuun dirqama natti taate. Silaa akka fedhe kootitti osoon barnootitti dhiisee maatii koo waliin jiraadhee hedduu natti tola ture. Garuu barnoota barachuun dirqama waan ta'eef garaa jabaadhee fuula kiyya gara barnootaatti naanneeffadhe. Maatii kiyyarraa fagaadhee barachuu murteesse. Gara magaalaa deemee barnoota kiyyas eegaleen jira. Jireenya kophummaas dhandhamuu eegale. Dhugaa dubbachuuf jireenya kophummaa hedduu ulfaata. Isa kana namni jireenya kophummaa arge naaf hubata jedheen abdadha. Waan isin dhibu dhaladhee umrii koo waggaa 16tti jireenya kophummaa jiraachuu eegale. Yeroon jireenya kophummaa jiraadhu kana hiriyaa hani qabu moobaayilii koo qofadha. Oolmaa kiyya irra jireessa isaa Facebook irratti dabarsa. Yeroon Facebook ilaalu kophummaa kiyya yeroof niin dagadha. Guyyaa tokko akkuman bartee taasifadhee laaqana nyaadhee akkuman xumureen siree kiyyarraa dugdaan ciisee daataa bilbila kiyyaa baneen addunyaa Facebookii keessaa gulufuu eegale. Osoon guruupii garaagaraa keessa seenee barreeffamoota dubbisu garee sana keessatti intala gorsa bareedaa maxxansitu tokko arge. Gorsi ishee waan na hawwateef
Anis intala kana aaddii gaafadhe. Isheenis online irraa waan turteef yeroo suma konfirminaaf goote. Anis karaa keessaa salaamataa ergan gaafadhe booda wal haa barru eenyu siin jedhu eessarraayi jedheen gaafadhe. Isheenis Nanatiin jedhama Adaamaarraati naan jette. Anis dabaree kiyyaa of barsiisee dhugaa dubbachuuf guyyaan ishee waliin wal bare kana osoon jireenya kiyya keessaa select godhee delete taasise natti tola. Guyyaan sun guyyaa gudaannisa jireenya kiyyaati. Yeroo sanaaf guyyaa gammachuu natti fakkaatee ture. Garuu maal godha akkan yaadee hin taane. Maaliif guyyaan kun guyyaa gudaannisa jireenya kiyyaa ta'e? Akkamitti naanaatii waliin jireenya jaalalaa keessa seenne kan jedhu kutaa sadaffaa fi isa xumuraa keessatti waliin ilaallaa. Kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii YouTube jechoota gaggaarii seenaa dhugaa jaalala Facebook irraa jedhu kanarraa barnoota guddaa akka argachaa jirtan abdiin qaba. Kutaa sadaffaa fi kan xumuraatti immoo jaalala Facebook irraa akkamitti akkan eegale seenaa jireenya koo keessatti mudaa cimaa natti ta'e kan immoo isin qoodaa ni eeggadhaa waan na daawwattaniif galatooma.